sagalee ergatiin. Kun sagalee ergatiin. Nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa ilmaan Oromoo fi jaallattoota Oromoo maraa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Qophiin sagalee erbuu tamsaasa ishee eegalteetti hanga xumuraatti nu faana tura. Osoo akka garaa kiyyaa gootota Oromoo galchaa gara soodokiin galchaa baalchaa saafootaan galchaa abishee garbaan galchaa hayilee fidaan galchaa jaarraa abbaa gadaan galchaa ilimoo qilxuun galchaa magarsaa bariin galchaa Huseen Buneessaan galchaa yaa ijoollee waloof galchaa yaa qeerroo waloof galchaa manguddoo waloof galchaa Oromoo waloof galchaa eenyutu eenyuu gadi jabaa waaqa tokkicha jabaa waaqa tokkicha. Waraan bilisummaa Oromoo utubuu qabdanii waraan bilisummaa Oromoo ijaaruu qabdanii harna qeenyaa mootummaa sirna namnyaataa uummata Oromoo kaduri caalaa barbade Oromummaa fi Oromoo balleessuuf jajjabaachuu jiraan qeenyaan qawwee bitachuu jirti isan ammoo waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbatanii uummanni keenya waan harna qeenyaan itti jirtu irraa dammaqee akkinni waraan bilisummaa Oromootu kan biseessa kiggaalaallee dhaaba yeroo narraa yeroo waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbatanii qabsoo fi xambaafachuun mirga biyyummaa ofii gonfachuuf hojjechuu qabanii. Kanaaf uummatni keenya kan irraa dammaqee woboo bir dhaabbatee woboon qawwee fi rasaasa feebisaa diinaan loluuf kanaaf rasaasa qawwee waan danda'uun yaadan qabsoo kan deeggaree waraan isaa cina dhaabbatee akka inni jajjabaa uummata Oromootiif dhaama. Koreen Woboo Task Force idil addunyaa guyyaa woboo bar 2020 kaayyoo fi mata duree tokkoon sadarkaa addunyaatti milkeessuuf haal duree xumuree jira. Diida lollaan irraa maaliif deebitanii kan duratti jaalaa ofirratti goobsitanii qeerransa eegee qabdeemaaf gaddeessa ragalaan booda jadeessi balleessa. Mata dureen guyyaa woboo bar 2020 anis woboodha taha. Humni mootummaa fi gantootaa akkasumas bitamtoota hayyaallallattoota woboon shiftaadha jedhu. Nafxanyoonni dhiiga qeerroon bilisa ba'an qeerroon ashabbaariidha jedhanii addunyaatti wacu. Haqa uummataaf dhaabbachuun wareegamuun sabaaf sablammootaaf dhaabbachuun yoo shiftaan ashabbaarii jechisiise Oromoon daangaa haga daangaatti sadarkaa addunyaatti anis woboodha anis qeerroodha anis qarreedha jennee warra lubbuu nuu laateef kabajaa itti haa horru. Koree Woboo Task Force idil addunyaa. Yookaan nuuf ta'ii Orootiyaa yookaan ormaaf ta'ii ergaa abbaa dhabee lammii kee atumti wabii ta'ii atumti wabii ta'ii atumti wabii ta'ii. Waraanni bilisummaa Oromoo gootaa fi gaachana uummata Oromoo tahuu mirkaneessaa jira. Faallaasaa ammoo mootummaan Dr. Abiyyi cirumaa dargiitti geeddaramee shira summaa'aa baadhatee jiraachuu ofirratti mirkaneessaa jira. Karra cubbuu sana qeerroonni beekufe malaan kabida fi mari'adhu yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe hin callinnu qomootti himadhu. Karra cubbuu sana qeerroonni beekufe malaan kabida fi mari'adhu yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe ni sardina lammiitti iyyadhu. Bara asaasani owwaachuuf hin tolu ol kaawwatan ol kaatan fudhatu. Ati karaabani ni beekna qoluuf lolu hin nyaaramu lammii wal hubatu.
Qabsoon ummata Oromoo warra kaleessa sirbitanii gadi teessu malee maal fiddu warra jedhaniif deebii quubsaa kennuu fi ega jalqabee bubbulee jira. Ummati Oromoo addatti qeerroon wayyaanee godaansisee shira sirna Abiyyii fi nafxanyaa dandamatee qulqullummaasaan imaanaa kenne haalamee badii hiriyyaa hin qabne irratti raawwatamus ofuma keessatti dabarratti hojjetame hundumaa qabatee siyaasa biyyattii harkatti galfatee irra guddeessaan sadarkaa bilchina siyaasaa hammayyummaan gara galiisaatti tarkaanfachaa yookaan imalaa jira. Kaayyoo dhiigaa fi lafeen kennamee itti wareegame sun akka midhaan gurgurtaaf dhihaatu hin ta'u jechuun Oromoon daangaa haga daangaatti wal dhaggeeffatee diina afuura kutaa jira. Gabin Oromoo taadurii ammarraatti mirga obbulchuu gaafibbaa biyyummaati yoo ejennoon keenya kanarraa adda bahee dhiigni ammarraa gatti malee lola'e daandii egaa qabadhu kan gargaara kaattu ofirraa godhadhu itti muddii itti muddii itti muddii itti muddii itti muddii itti muddii. Mirga abbaa biyyummaaf qabsoofnee dhiigas itti dhangalaafnee lubbuu hedduu itti gabbarree dhiigaa fi lafeen Oromoo dhangala'ee hin hafnee humna wayyaanee lafaan ga'ee ture. Qoodi ilmaan Oromoo addatti qeerroo fi qarreen bakka ol aanaa qaba seenaa kana keessatti. Dhiigaa fi lafeen ilmaan Oromoo haalamee Oromoon har'as sirna nama nyaataa kaasuuf halkanii fi guyyaa qabsaa'aa jira. Mirgi abbaa biyyummaa Oromoo qawween malee akka hin deebine yookaan hin kabajamne dursanii kanneen hubatan wabootti cichanii waboo bu'ura jabaa akka odaa bargaagee lafa qabatee isa kaaniif gaadidduu ta'e san ummataaf abdii ta'uurra ga'anii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo aayinaa fi heddumminaan jabinaa fi beekumsaan qaroominaan siyaasaan kan yeroo kamirrayyuu caalaa jabaate abdii sabaa tahee diina dhukkeerraa kaasee dawaa haqa ofii dhandhamsiisaa jira. Dr. Abiyyi faa waboo dhabamsiisuuf humna alaa kadhachaa jiran. Waboo bosonatti ittifna jedhanii dhama'aa jiran. Gocha dhiifama hin qabne kanaan diina dhiigaanuu waliin fakkaanne ta'uu isaanii mirkaneessaa jiran. Wanni nama gaddisiisu wabootti kan duulchisan ilmaan Oromoo fi ilmaan cunqurfamooti. Gama lamaaninuu miidhaa guddaa kan irraan gahaa jiran ilmaan cunqurfamoo biyyattiiti. Har'a ega waboon biyya keessaas alaas sagalee ummata Oromoon guutamee anis waboodha jechuu jalqabee kunoo baatileen darbaa jiran. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa waboo jabeessuuf waan danda'aniin bira dhaabbachuun haalaan itti fufeera. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa waboo jabeessuuf waan danda'aniin bira dhaabbachuun haalaan itti fufee jira. Deeggarsa ummata Oromoo fi jaallattoota Oromoo irraa taasifamu hojii koo jedhanii irratti hojjechuuf waboo dhaabbatummaadhaan lubbuu kenne yoo xiqqaate deeggarsa dhaabbatummaan bira dhaabbachuun murteessaa ta'uu irraa koreen waboo taask foors jedhamu dhaabbatee hojii eegale baatilee muraasa keessatti hojii gootummaa hedduu dalagee jira. Koreen waboo taask foors deeggarsa hawaasa biyya alaa battalatti hanga doolaara 27,000 walitti qabuurra ga'uu fi caalaatti ummata keenya waboo cinaa akka hiriiruuf guyyaa waboo bar 2020 mata duree anis waboodha jedhuun sadarkaa addunyaatti qindeessuu fi deeggarsa waboo jabeessuuf qophii xumurachuu ibsachaa jira.
Maaliif hidhannee maaliif siikkanna humna keenya facaafne humneenyu abdanna kaayyoon kalee baaneef yoomni galma geesse gaaffiin qawwee kaafneef yoom deebii argatte kanaaf yaadina itti yaaddayna waboon hin hiikkatu gaachana shakkina kanaaf yaadina itti yaaddayna waboon hin hiikkatu gonkuman shakkina haadhu fuudhirree leenca daggalaa hiikkachiisu waboo abaa'oo hiikkachiisu gaachan Oromoo hiikkachiisu kormi irraa tumnaan duulu waraan bilisummaa Oromoo utubuu qabdanii waraan bilisummaa Oromoo ijaaruu qabdanii arna qeenyaa mootummaa sirna namnyaataa uummata Oromoo ka duri caalaa barbade Oromummaaf Oromoo balleessuuf jajjabaachuu jira nafxanyaan qawwee bitachuu jirti isan ammoo waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbatanii uummanni keenya waan nafxanyaan itti jirtirraa dammaqee akkinni waraan bilisummaa Oromootu kan biseessati gaalaallee dhaaba yeroo narraa yeroo waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbatanii qabsoo fi xambaafachuuf mirga biyyummaa ofii gonfachuuf hojjechuu qabanii kanaaf ummati keenya kanirraa dammaqee woboo bir dhaabbatee woboon qawwee fi rasaasa feesisaa diinaan loluuf kanaaf rasaasa qawwee waan danda'uun yaadan qabsoo kan deeggaree waraan isaa ina dhaabbatee akka inni jajjabaa uummata Oromootiif dhaama. Deeggarsa dhiyeenya kana taasifame keessaa koreen waboo taask foors nu gabaasee fi dinqisiifatuu barbaade keessaa kanneen waamicha nutti himinaa nu amansiisuuf hin yaalinaa Oromootti kana booda waan himan hin jiru jechuun namni dhuunfaa fi sabboonaa Oromoo qeerroo gargaaruun seenaa dheeraa qabu maqaa waadaa daga horrootiin kan beekamu doolaara 5,000 waboof galii taasisuu isaati. Anis waboodha jennee warra wabootti duulan Oromiyaa guutuun biyya alaa guutuun waboo deeggaruu qofa osoo hin taane tahuu keenya hamirkaneessinu. Anis waboodha. Shawarra kaa'e ilfalmanaa Karrayyuu kaa'e ilfalmanaa Wallagge kaa'e ilfalmanaa Hararge kaa'e ilfalmanaa Absiirra kaa'e ilfalmanaa Baalirra kaa'e ilfalmanaa Jimmarra kaa'e ilfalmanaa Ilurra kaa'e ilfalmanaa Booranni kaa'e ilfalmanaa Gujirra kaa'e ilfalmanaa Wallorra kaa'e ilfalmanaa Rayyarra kaa'e ilfalmanaa. Waboo madda qeerroo handhuura qarree fi qeerransoo cittoo barbaraarraa fanxoo warra farraa shira habashaarraa golfaa warra abaarsaa dhukkuba warra naqarsaa dhullaa warra ollaa gadadoo warra baadhate tuffiidhaan warra dhaalame saamicha warra bare sabummaa warra nu sarbe kadhattummaan warra mo'ame furmaata itti gochuuf qoricha itti tolchuuf namummaa itti horuuf dimokiraasii dhugaatti agarsiisuuf lubbuu kee laattee ana dura saba koof kan jette of dura haqa dursitee maatii koo yoom jette qe'ee koo yoom jette fira aantee ofittummaan osoo mo'amne bosona mana koo kan jettee galma kee kan godhatte waboo gaachana koo waboo onnee koo waboo lubbuu koo anis siifan jira kunoo anis waboodha jedheera ofii deegeen siif taankii bita ofii beela'een gaachana kee tolcha ofii rakkadhee beela'ee siifan karaa tolcha waboo gaachana koo waboo onnee koo waboo lubbuu koo egaa yaadinaa boo'ii marxifadhu gadda bara baraaf lafa kee haafadhu yaagantuu qalbifadhu farrummaa kee katabadhu si fixannee of baraaradhu si moggeessinee of deeffadhu waboo gaachana koo waboo onnee koo waboo lubbuu koo anis kunoo waboodha jedheera waadaa siif seeneera galma keen si geessisa lubbuu keetiin siif dhaabbadha
woboo gaachana koo, woboo onnee koo, woboo lubbuu koo. Kubelo le nanai kubelo le, hai kubelo le, kubelo le nanai kubelo le, hai kubelo le ko fichal maraya, hai kubelo le apacha manoti, hai kubelo le tulchi sawarana, hai kubelo le ko tasabasati, hai kubelo le ko mofi azabo, hai kubelo le iman igatoko, hai kubelo le galam chota sama, hai kubelo le hada saban toko, hai kubelo le ju faraba, hai kubelo le sani abawado, hai kubelo le dinatanumbasu, hai kubelo le hapwa kokodun, hai kubelo le hibano figano, hai kubelo le dinago gombise, hai kubelo le kanji fanongalo, hai kubelo le nanai kubelo le, hai kubelo le nanai kubelo le. Waraan bilisummaa Oromoo utubuu qabdanii, waraan bilisummaa Oromoo ijaaruu qabdanii, harna dheenyaa mootummaa sirna namnyaataa uummata Oromoo ka duri caalaa Oromummaaf Oromoo balleessuuf jajjabaachuu jiran dheenyaan qawwee bitachuu jirti. Isan ammoo waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbatanii uummanni keenya waan harna dheenyaan itti jirtu irraa dammaqee akkinni waraan bilisummaa Oromootu kan biyyeessatti gaalaalleedhaaf dhaaba yeroo narraa yeroo waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbatanii qabsoo fi xambaafachuuf mirga biyyummaa ofii gonfachuuf hojjechuu qabanii. Kanaaf uummatni keenya kan irraa dammaqee woboo bir dhaabbatee woboon qawwee fi rasaasa feesisaa diinaan loluuf kanaaf rasaasa qawwee waan danda'uun yaadan qabsoo kan deeggaree waraan isaa cinaa dhaabbatee akka inni jajjabaa uummata Oromootiif dhaama. Biyya keessaa biyya alaa woboon kaleessaa Oromoo diyaaspooraa har'aa. Rasaasni doolaara deeggarsi lammummaa aantummaa woboodha. Doolaarri qawweedha, qawween qorichadha. Hiiktuu golfaa xumurtuu naqarsaadha. Kennaan aantummaadha, woboo kennaadha. Lubbuu woboon yoo gituu baate, lubbuu woboon yoo madaaluu baate. Deeggarsadha hamleedha. Anis woboodha, woboon diyaaspooraadha. Anis woboodha, woboon diyaaspooraadha, woboon woboodha. Asham ya wabo, 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 Qeerroon woboodha, qarreen qeerroodha. Dhagaan qawweedha, gommaan taankiidha. Sinnaarri karaa cufuudha, gabaa lagachuun haxxee woboodha. Fincilli qeerroo lola woboodha. Tarkaanfii woboo adabbii qeerroodha. Woboon dhagaan lola, qeerroon qawween lola. Qawween shimaladha, mataa facaasudha. Mogolee ittiin cabsuudha. Anis woboodha, woboonis anadha. Qeerroon woboodha, qarreen qaroodha. Anis woboodha, woboon anadha. Asham ya wabo, 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 Guyyaa woboo barkuma 2020 woboof gumaachina. Gargaarsa walirraa hin cinneef of qopheessina. Anis woboodha, diyaasporaan woboodha, woboon diyaasporaadha. Woboon qeerroodha, qeerroon qarreedha, qarreen woboodha, qaroon qarreedha. Anis woboodha. Galgalli gootaa ga'ee Oromoo mataan dacha'ee onnee galoof dooradhee sooreessa doolaa ta'ee
galgalli gootaa ga'ee Oromoo mataan dacha'ee onni galoof dooraree maasooressa duulaaree galgalli gootaa ga'ee humni dhufee gungumaa galgalli gootaa ga'ee gootatu barooda humaa galgalli gootaa ga'ee Oromoo qabsoo saafiniinse galgalli gootaa ga'ee injifannoon bara anumaa galgalli gootaa ga'ee Oromoo mataan dacha'ee onni galoof dooraree suuressa duulaatee galgalli gootaa ga'ee Oromoo mataan dacha'ee onni galoof dooraree suuressa duulaatee. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii har'aa xumurreerra. Anis waboodhaa, anis qeerroodhaa, anis qarreedhaa. Waboon qeerroodhaa, qeerroon qarreedhaa, qarreen waboodhaa. Haji kuda